Baankii Siinqee magaalaa Adaamaatti hordoftoota amantaa Musliimaaf sagantaa iftiraa gaggeesse. Keessummootaan baga nagaan dhuftan kan jedhan pirezidaantiin Baankii Siinqee obbo Nuwaay Magarsaa baga ji'a kabajamaa sooma Ramadaanaa geessan jedhanii Baankii Siinqee waggoota 25 oliif dhaabbata maayikiroo faayinaansii ta'uun tajaajila faayinaansii kennaa turuu himanii waggaa 3 as gara baankiitti kan jijjiirame ta'uu himan. Kabajamtoota keessummoota keenya affeerraa keenya kabajanii nu hedduutti argamtan. Baga nagaan dhuftan baga ji'a guddaa amantaa Islaamaa biratti ji'a guddaa ta'e kana ji'a Ramadaanaatiin sin ga'e nuun ga'e jechuun barbaada. Akkuma isinuu beektan baankiin Siinqee waggaa 25 maayikiroo faayinaansii ta'ee dhaabbata tajaajilaa ture. Erga baankitti ce'ee immoo waggaa 3 tokko ta'ee jira. Qixaan guutuun nu hafa ta'a garuu waggaa 3 ta'ee jira. Waggaa 3 darbe kana keessatti waa guddaa waan sin qabnuuf waan sin hedduudha baaneef waan uummata guddaa qabnuuf sammuu uummata keenyaa keessatti sammuu ollaa keenyaa keessatti sadarkaa addunyaatti baankii cimaa baankii dorgomaa baankii hojii guddaa hojjete maqaa fi aadaa uummata keenyatiin maqoonfame lafa dhaabuu dandeenye jirra. Kanaaf maamilli keenya ragaadha jedhee yaada. Yeroo ammaa Baankii Siinqee teekinooloojii yeroon barbaadu hidhachuun tajaajila faayinaansii si'ataa kennaa jira kan jiran obbo Nuwaay baankichi yeroo ammaa damee 600 olii fi hojjettoota 12,000 qabaachuun baankota akka biyyaatti jiran 32 keessaa baankii sadarkaa 5ffaa irratti argamu ta'uu kaasan. Yeroo ammaa kana Baankiin Siinqee damee 600tti hiiku harkaa qaba jechaadha. Teekinooloojii ammayyaawaa binnee tolchinee lafa buusnee uummata keenya biraan gaannee jirra. Dijitaalaan jennu kan akka moobaayil, akka kaard, kana fakkaatan lafa qabsiisnee jirra jechaadha. Hojjettoota 12,000tti hiiku of harkaa qabna. Maamila miliyoona 8tti hiiku of harkaa qabna. Baankii yeroo gabaabaa keessatti waan sin qabnuuf waan abdii keessan taaneef baay'ee guddannee deemuu dandeenye. Kantiibaan bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Haayiluu Jaldee saganticha irratti argamuun ergaa dabarsaniin hordoftoota amantaa Musliimaa hundaan baga sooma Ramadaanaa geessan jedhanii baatiin kun hordoftoota amantichaa biratti baatii eebbaa, baatii duudhaa, obbolummaa fi tokkummaan itti mul'atudha jedhan. Ji'ni Ramadaanaa ji'a addaati. Hawaasa Musliimatiif keessattuu hawaasa keenya waliigalaatiif duudhaa waliin jireenya uummata keenya irraa ka'e ji'a addaati. Ji'a wal gargaaruu irra caalaa dabalaa dhufu, ji'a walitti dhufanii waliin kadhachuun guddachaa dhufu, ji'a harka qalleeyyii irra caalaa deeggaruun itti baratamaa fi guddachaa dhufe, ji'a wanti kadhatan hundi dachaa itti ta'u waan ta'eef baga ji'a kana nagaan geessanii Ramadaan Mubaarak isiniin jechuun barbaada. Pirezidaantiin mana maree dhimmoota Islaamummaa magaalaa Adaamaa Sheek Mahmud Hussein dhaamsa dabarsaniin baatiin Ramadaanaa baatii yeroo kamiyyuu caalaa rabbiin itti wal argan araara kan itti kadhatan ta'uu dubbatan. Qaamolee sagantaa kana qopheesses Baankii Siinqee galateeffatanii jiru. Baankiin Siinqee ji'a kabajamaa kana ulfinna isaatiif har'a magaalaa keenyatti magaalaa Adaamaa magaalaa guddittii eegaa Finfinneetii taatetti bifa kanaan hawaasa muslimaa akkasuma hawaasa kaanis kan musliman tahinis jaalalaa fi wal kabajuu wal ulfeessuu mul'isuudhaan bakkee kabajamaan kaantibaan jirutti bakkee pirezidaantiin baankichaa jirutti keessummoonni gurguddaan jiranitti kabaja kana hawaasa muslimaatiif ji'a kabajamaa kana kabajuudhaaf kana qopheessuu keessaniin maqaa kiyyaa fi maqaa mana marii dhimma Islaamaa magaalaa Adaamaatiin ulfaadhaa galatoomaa baankii bakkee yaadamee olitti tarkaanfatu rabbi isin haa taasisu.